تاي موتان تاي راجل تاي تاي هاي ما تاي ايوه تاي بقدر تاي هاي خلاص هاي خلاص جاونا جسني ليلو وني تاكس قلسون مالي اورا تاي هاي لا 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 مالي سنجي قالك او تاي راجل تاي عرب بيجي حركه عن شاف هاي تاي مالي انا او في عثمان جس راجل تاكس قلسون مالي وين كم هاي خلاص جاونا جسني يبغون برا هاي جوان كده ما تسبتين جل mana aja bagian jumlah kerja asal lagi rakyat sebentar tak boleh saran kita man نرى كتيتي دول نادر في دزبر خراج على ماتنا اكل سنمي انا bisa kena ya jalan خراج على يرو خلاص ماتنا خلاص لا baru kan وش خلاص قتاي ketai هو قتاي برضه اسمه انتو زيغا di sama lagi kita tu wala bisa itu aja beda قتاي يرو ما لقى دل lagi nanya incident mal نفسا تو برندي ada bukan sama ma la سوي ولا اسمه awak dah baru hadir bro قتاي ada satu lagi malah ada betul betul ايوه قتاي awak kasih awak هذه نسي يدو مسدس نسي لا ايوه sebab laki sana macam dia mesti beda sini mar mari sana mari nak betul tadi قتاي 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 يا kira ketai kasih mesti kan قتاي 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 ميلا كانت ميجو رنجي سانا سيابسا قتاي قا المدينة ada lagi nama pakai awak malah kamu tante mesti هو قتاي سنجي قتاي قتاي هو tahu قلبه awak bro قتاي 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 awak lagi mama kata jadi kan malah kan sekarang akan lagi sebab baru bida berapa begitu akan malah jalan bida nama bida jam يرو ما لقى دل هترين له رامال كات ايوه فايو ما تريست وجي بدي زندني ميلا بدي فوكسا asmalah nak bida jangan وكسا ساعتين Oh, siya, fine. ساعات بيتان سنجي perhaj banda kalau ini serap runjur tu amma lagi tarap lagi mesha berarti mana وانا luta رافي تمتي la tarap mesha berarti mana وانا luta رافي تمتي tarap mesha berarti mana luta وانا رافي تمتي tahu lagi namanya kata belum marah biji mana tahu mana jen وانا تيم نرافي تو وفنا تيم raju tay kasih miti في raju ke tay ايوه هم ايوه aw bro ke tay اكرم نغا دسا bro tay kan هم tay mesha tay mesha tak tahu تمام مش انت كنت تمتي eh تليفون كده hingga berka فيتي فيتي mari telepon lagi ingkan telepon lagi mari ingkan ay كان نفهم كاني me telepon lagi telepon lagi jangan pernah kamu sudah mana mas askan ni Askan ni. lagi yang terjawab lagi اسكن tay raju kasih miti اسكني سنجي ya walau kita mau kali sekarang هو بربادي موسكن ay mana yang terjadi cerita اسني جيسي sebenarnya nanti mau yang cerita tu اوانا دريدي mana dia lagi mana dia lagi اسكن ده ممكن تو woi nak kalau mati dia jawab lagi jawab ni كان اسكن ay jawab lagi kamu خني jawab lagi yan فيتي ني بيا ay mana yang cerita tu jawab yang apa mes بقول aw jawab yang mana apa teman تليفون اول بوتي هم ترى بريدو هم ترى بريدو ay tak mau jawab lagi nunggu lagi jam ni مالك فيتي مالك في شغل فيتي اسكن mana cakap اسكني ay dua mana yang cerita تنقل في دانتي قالكس قول في درس ay mana بص jupin kau lah mana cerita نولا ay امو خلاص alma cakap suruh tewan سيني جيسي mana mau kerja mau سيمانا هيتي قبوي هاي بر aw aw woi nunggu mesin tak apa نغرتا at mana yang asal anda چني شاندي مدو سيجي چت اول ليمباس مشان ma sambil terlebar batu kumal sambil terlebar batu kumal صح sambil terlebar batu kumal itu سمان eh ونت بوت سمان mana tiba deh ايه ay pau lagi nanti mari ini ما تسيو چتي mana sih kerja انا فوري مسي فوريو oh ini polisi يلو كلمه دي يا اتي ونو مان سي تم سي تم مان terus itu bi eh oh ini itu men وين في تمي سي anak tuh men سي خميله خنا مي خمي سيبو ah اور كاي يميله mari mereka bilang lagi ساندي دوبي كدو عربا عربني ساربا جرا عربا كتير بيلا كتي دورا بيبي oh Thailand gue Thai kan تاي يون تاو بالي كم فيت مال mana beda وني فيت مال ay asal mau ibar lah salim pakai ame لا سابن بو mesha berarti pakai mana jadi jalan mesha kisah berarti mana jalan sana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرتو تعليق بجنتو تخيني جرة جتو جبعتني سنين جتا الحمد لله نجرة أبليين كي خي مسلماتي في خير رسالة بك جرتنتي فهي سنتي أتورا رانتنا فايز عمال قبتي رفتي جتشون كيسان هنو لمو أني هرتو تعليق بجنتو تخيا أكان ما تقوتي أكان دلي والماجروني بيتني جتشو برباديتي تنرى أنا دلتي والماجرتو اسني يعني راي اسني بيتني warrin beeynan jirtanii jeetii warri addunyaa tanarra jettan guutuun keessan ni beektan baay'ee
dalagaa maal akka inni itti jirus ni beektan na caalaa hedduutu akka ni beektan jaaladhee amma ol ba'ee isaan irraa dubbachuu osoo hin tahin dirqameeti jechuudha kan hin dhufe maali yoo jettee faayidaa maal taatee jechuun keessan hin oolamu wanni inni naan ta'e tokkoffaa irratti nama biyya tana keessa dhugaadha. Abbaa mana keetiitiif bishaan si obaasa waa hunda biyya namaa kana keessa kan bishaan si obaasu waan takka alarraa illee si fidu abbaa manaati. Tamaam ammoo muslaa isaan jidduudhaatti faayoo fi raayyee jidduutti muslaa yaaduudhaa fi kan seene jechuudha. Intala dhalaa takka akka isiin hamileen siin cabne isii jajjabeessuuf isii bira akka obbolummaa dhaabbate malee muslaa isaan jidduutti yaadee intala dhalaati haadha ilmaaniiti tanarraa isii jajjabeessuudhaaf isii akka gartee isiin ilmaan facaaftee hin deemne akka isii waan takka wannan jenne isii bira dhaabbate malee tanii gartee miti faayoo hojii raayyee miidhuudhaaf dhaabbate hin qabu akka nama tokkotti akka bultiin ilma Oromooti akka bultiin isaan bannee fi haadha ilmaan kee keessa deebii ilmaan keetii fi haadha mana keetii mana kee keessa deebii akka nama tokkotti kaniin quba qabu kaniin dhaga'u kakadhachuu jiru jechuu barbaadeeti. Tanarraa akkaataa gartee miti namni irratti hin yaadne akka namni ilmi Oromoo tokko nama irratti hin yaadne irraan tana raayyeen ibsaa godhee jechuudha. Maal godhee jechuun keessan hin oolamu wanni inni godhe dhugaadha rinciiseetiin ulmaadha. Nama itti godhee mucaa akka nama inni firraana inni jechuudha. Mucaa kana irra guddate akka nama tokkotti ibsaadhaan saahiba waliin deemanii anillee ni shakkine gizee dhufee na gaafatu ibsaan eessa jira jee mucaan san dhufee gizee meeqa deddeebi'ee na gaafate kin an nagiyumaaf na gaafateen se'e tanarraa as garagalee ammoo inni waa maallaqa kanneefiitiin ibsaadhatti jechuudha. Bikkee ibsaan jiru nageessii jehee mucaanis namni waliin nyaanne hin qabu ilmi namaa tokko amananii waa waliin nyaatan hin qabu jechuudha. Mucaa kana dhibbaan dhibbatti mana keenya jiraata waliin nyaannee dhuunaa jechuudha. Tana raayyee itti fidee raayyeen jechuudha meeshaadhaan isaaf irraa quban qabne dhufee jechuudha waan hin taane isarra raawwatee hordofaa fi kabajamtoota keenya warreen addunyaa tanarra jirtan ilmi namaa tokko yoo muslaa yaadees hin ba'u jechuudha. Tanarraa tafiroomsaadhaa humaa rakkoon qabu anis asirraa numaan ka'a. Tamaam firoomsaa irraa hin dalaga maalirraa akkam gootee irraa dalaydaatte akkuma gartee minni maallaqa fudhatee ibsaadhatti fidee raayyeetti ibsa fidetti anillee gartee miti isallee irraa wanni ta'uu baaddu anis gartee miti namaan irraa rirriita ta firoodhaa rakkoon qabdu. Ammoo raayyee asumaan ibsaa wanni inni si godhe maali? Silaa gartee miti nama biraatti wajjin faayoo tumee dhugaadha. Meedu hojjete har'a faayoon tumamte haadha ilma keetiiti haadha mana keetiiti yeroo dheertuu waliin jiraatte dhugaadha rakkoon qabu. Ibsaa yoo nama biraatti wajjin faayoo akka dhufu taate baga tumteen siin jaa baga akka hunda goote ammoo intala jaalala waliin qabdan malee haadha mana keetiin ta'iniif jecha ilma dhiiraa namni kas godha. Ilma dhiiraa namni kas godhamee raayyee dhuga qabdi akkasitti ableedhaa fi meeshaadhaan nama firraa quban qabnetti dhuftee gizee akkasii guraartisan san dhiirummaan jaamu. Tamaam dhiirummaadhaan hin jaamu. Inni kun gama tokkoon ilma Oromooti obboleessa keeti. Yaa'anii fakkeenyaaf gizee akkas jettu san inni kun maaltu itti dhaga'ama? Tamaam haalataa san cufa gizee gootu san maaltu itti dhaga'ama? Haalataa namarratti hin yaadne ati har'aan tana ibsaa irra yaaddee jechuudha. Kanarraa humaa rakkoon qabu har'aan tana ibsaa kana goote rabbiin jabaadha si fidee jechuudha. Har'aati kana ibsaa akkas goote san jechuun kan ibsaarra jabaa rabbiin si fidee sirraa akka san caalaa sirraas dalaguu danda'an jechuudha. Ammoo ati wanni ati goote ilma namaati dhugaatti yoo barbaadde ani akka nama tokkotti akkanaan faayizaadhaatti ani nama barate nama yaaduun se raayyee dhugatti ni yaada waan hin taane akkasitti ni hojjeta jee hin yaadne jechuudha. Haalataan ati intala dhalaatiif jecha ilma dhiiraa sanirra goote intala san fuutee jaartitee hin taane jaalala ilmi namaa tokko ol jaalatee wal dhabuu hizaabaa miti dila jechuu barbaadeeti. Jaalattee dhabuus ni dandeessa miyyoo tana. Tanarraas garagalee gizee akkas gootu san maaliif akka nama tokkotti har'aan tana ibsaa fi yaamtee ilmti obboleeyyanii har'aan tana ilma Oromooti nalee calleessitaa jettee maaliif hin gorsin? Gorsitee takkarra lama gorsitee sadaffaa irratti akka feete maaliif hin godhin? Har'aan tanaati anaa dhaltee ulmaadhaa anaa dhaltee ciisu jirtu jechuudha. Gizee akkasitti isa itti yaadee kun olaallaa waameeq akkas goote san har'aan tana ati eenyuutitu bishaan noo baasa? Eenyutu alaanaa fi dawaa fakkeenyaaf akka addetti ani nama dhalee ciisu bar tanarraa humaa rakkoon qabu galatu walaa waan hin jeesiif immoo hin qabu tanarratti raayyee tamaan viidiyoon xiyyeetu yoo sibira hageessu taate sibira illee ni geessi jechuudha. Ammoo dura ilmi namaa tokko hanqina namaan namatti
achi booda immoo deebi'ee jechallee namaan ja'a arraan ammoo gawwaasiin jechuullee hin barbaanne dhugaadha arraa abbaa mana hiyyaati gizeeti akkasitti ilma dhiiraati akkasitti haariiti akka bashoodhaatti haariitu sani dhugaadha wayin addagama abbaa ilmaan kiyyaatti ammoo as garagalee arraan tana ammoo jecha jarjaree siininchuu arraan tana ilma oromoodhaati ati wallaalte ani wallaaluun qabu tama arraan gabbee wayillee siin jechuun hin barbaadu arraan tana ani intala dhalaate ilma dhiiraa dhaabbadhee arrabsuudhaaf narraan fakkaatu tamam takkarra sitti dubbadhee lamarra sitti dubbadheetiin sadaffaa anuu faayizaadha rakkoon qabu tamam tagama keeti ammoo waraabessi maal jette oromoon nadheerra kachigee jee nadhee jeetini qubaan garsiisanitti ijeeffata waraabessi tamam ati ammoo rakkoota kan qabdu baga latoomi baga ilma dhiiraa aariite akkasitti aariite akka bashoodhaatti itti taphatte narra as garagalee firoomsaa ammoo addunyaa tanarra yoo hin jiraadde jechuudha hanga san caalaa inni nu gartee miti hanga san caalaa ani irraa hin dalagaa anuu faayizaadha tan rakkoon qabu tafiroodha agartee miti akkuma gartee miti kanarratti ani wanni ni anjuu takka wanni ni jechuu barbaadeen qabu firoomsaa ammoo addunyaa tanarra waliin jiraanna magaalaa takka keessa waliin jiraanna haara tokko waliin gallaa jechuu barbaadeeti firoomsaa asumaannaa harkuu teessaatti tamaam yoo gartee miti ati dhiirummaadhaaf gin ati dhiiraa miti ati sareedha maalirratti sareenaan jettee jee ansiin arrabsa firoomsaa maalirratti ati sareedha sareen ammoo qorii nyaatti hin beektu tamam arraan tanaati harka kiyya nyaattee na wajjin nyaattee na wajji dhuyitee na wajji jiraachaati arraan tanaati ibsaa silaa waan biraa taatee sitti fidda akkasumatti jechuudha ati wallaahi namaa miti ati jechuun dhiiraa miti tamam maalirratti namni qarshii hanga sanii jecha lubbuu namaa baasa arraan tana silaa waan fadheenni ibsaan si godhee arraan tana ibsaa waliin nyaatte waliin dhuyite qorii waliin nyaatan san qoriin obbolummaadhaati qorii waadaadhaati tamam arra wajji nyaattee wajji dhuyiteetini maallaqaan ati arra ibsa bitamtee ibsaadhaan nama fiddee akka bashoodhaatti guddaama keessatti akkamiin namni aaree harka tokkoon qorii harka kiyya nyaatan sillachuu tuyi tamam rakkoon qabu baga itti fiddee ammoo ati anaatti tusirraa dalaga asirraa rabbiin inshaallah na ol kaasu amma dubbiidhaaf hin tolu asumarraa noo kaasu rabbiin tanarraa asirraa hin dalaga firoomsaa tamam ati namaa miti ati wasaqa ati namaa miti namaa sisee gin namaa miti nama waliin nyaatanii miti akka keetii kana hantuuta summii naqanii fi kanuma ajjeesanii wallaahi ani silaan gartee miti sa'a 24 sa'a 24 much guddaa dhiisi sa'a 24 mootummaa takkan namtee hangoo takkan akkanatte soma 24 silaan hangoo qabaate akka keetii kana miikaa irra beeksisaniin aayilaandiidhaan ija keessaa guuree qasaman billaa wanna godha akka keetii kana kadhalaadhattis taphatee waan hin taane dhalattis yaadee jechuudha oromoodhaa miti dhugumatti oromoodhaa miti nuti nama afaan oromoo beeku nagee waliin nyaanna malee namni oromoodhaa namni dhiinni isaa oromoodhaa qarshii waa xiqqoo jecha namatti hin fitu tamam ani wallaahi nama tokko gartee miti silaa faasni jiraate faasa dhiiga gooteetini waliin oromummaa isaa beektee waliin nyaatta hordofaa fi kabajamtoota kiyyaa ani hanganarree ol bee dubbachuu barbaadeeti miti an nama garaan na dheedhiidhaati nama dubbii dubbachuuf illee toluu miti hundaafuu nama ittiin dhaqqaba inshaallah ammayyaa fayyaatiyya an ammoo garaan na dadhabeetiin gizee waan takka takka natti dhagahame jechuun ilma namaati jecha isinillee waan takka takka gorsa irraa fudhattan nama hundaa jiru akka nyaanne dhugaadha dadhabee ol beehee tanarraa ammoo ani firoomsaa irraa hin dalagaa waqasaman bille ani talalaatu isarraa dalaga jechuudha akkanaa kana addunyaa tanarraa yoo galchanu kasaaraan qabu oromummaadhaaf sirraan hir'isu sillee miidhu jechuu barbaadeetti tanaafuu insha allahu taalaa hangaan ani viidiyoo biraatiin walitti dachaanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu